moggaasi maal jechuudha ati maqaa warritti naa moggaasan irraa kaaftee bukkeetti baaftama. Fallaku boonaa galataati maqaa gandisi baasi fallaku amjirti kennan. Yaa Rabbi. Okay, shimaal na dhiben. Ofii situ na jaallate fakkaata kalli wali. Ijoo warraadaa kana kan waan akka deemu. Fallaku boonaa. Liyyuu boonaa naan jedhe shuu haada. Uriin kemek. Wallahi liyyuu boonaa jedhama maalati maqaa kumaa irraa kaachifte. Ijoo waan namsi nyoon dhageessu. Umuriin koo gaa 18. Mee wallahi ijoo. Aboo gaa 18 wallahi umuriin koo gaa 18 ani xiqqoodha shuu dirqama moo. Eessu. Dhalattuu eessati? Wallagga. Eessa jiraatu? Imaaraat. Imaaraat Arabaa, Suudii, Dubaay. Imaaraat Saudi si fakkaata? Maal si beekareen Imaaraati fi narraa qabamtee jirta. Ani kopheen koo si 25. Kophee 25. Kophee ta'e kopheen ta'e quxurii meeqaa? Yaa Rabbii xiyyamaa. Aboo quxurii 25. Maqaa korraa gatte. Dhiira naa jette durbummaa irraa gatte. 25. Kopheen 25 barsiin taatu obboleeyyu kopheen 25 kopheen shaatu akkuma ati jette yoo ta'u. Miyyoo cugaara maal akka saayimoo qefallaa godhatte tasgabbaa ishee. Kana booda. Okay. Sana siraatan gaafiin deebdu taanaan. Kan daawwinsi godhe sun baasii. Naaxiba tokkoon baay'ee jechuudha. Guyyaa biraa walitti deebina jechuudha isaa. Amanaa hime ka 35 ishee. Kiiloo meeqa? Ija keessa wal ilaaluudha moo? Kiiloon ankoo 40. Dura deeme nyaadhuuti quufu qootu jaafatu barbaada. Nama kiiloo 40 jaarsan barbaada. Kiiloo teete dhugaa himalli. 45 ishee. 45. Maala nyaadha maaltu jira? Waa nyaatan hin jiru. 45. Dibata natti muttirtaa kiiloo isaa. An kanin siin jee kiiloo teetin si baana malee. Kiiloo meeqaan jeeru? Kiiloon kan koo 47 bar ulfaatina konaa gaafattaati. 47. Yaa Rabbi. Taasa moo kaartoon? Maal kaartooni jechuun afaan Wallaggaa keessa hin jiru. Kan taatee ture. Anammoo afaan Oromoo guutuun bakka bu'ee dhufe waan ansi gaafate qofa na dhufe. Taasa moo kaartoon? Ani hin beeku kaartoonii miti ani. Taasa. Taasaadha. Taasa. Dhugaa keessa. Woo jaayyuun argine bar. Mishoo heeruu. No, never. Never. Biyyatti ganama daabboo meeqa nyaata? Ano daabboon nyaanne daabboo maaltu jira? Itoophiyaa daabboon hin jiru. Shillitoo. Daabboo difoo. Tokko bichaa nyaadha. Kaalli walli tokko bichaa nyaadha. Ganama daabboo difoo takka qofa nyaatta? Shaayiidhaan moo? Ani shaayiin dhugu. Miyyoo waan dubbattu? Wallahi ani shaayiin dhugu bunallee dhugu maal dirqama moo? Jechuun torbeetti guyyaa tokko dhuga shaayii malee buna sirumayyuu hin dhugu. Biddeena guyyatti meeqa nyaatte?
Sadi. Biddeena sadii nyaata. Jechuun sadi maal ani gimmaashallee taatu ani irra caalaa dhugaatii jaalladhan nyaatan jaalladhu baay'ee. Ta'u immoo namni si'a sadii nyaata ganama guyyaa galgala. Biddeena sadii guyyatti. Itti eeguutu. Arree irra caalaa dhugaatii fedha. Maalas caraati xebboo sinnaa qote moo? Kana mama kana mamadu ta kanne mamadu su ya kan naddu fe ibsa malu da ti da bale ta kai amba mata na o u je na ti yun amma ga Amma bakkae. ti kana dura jalan ka mamte Kabame. akam tu goy Wallahi boan ture wajille na jibbisiisaatu. ايش وجلس جبسي انا اللي بجبسي مال وجي قفص جبسي سامتي وش بخال شغله يا ربي خش متى انا وقفت جرهم اكملت سنارسو جبت انا انما ارى سنجر خنا قلتني مسكين والله لازم واي فاخي انا فكاتي كم اذا نو قلتني من جرخنا اما